Seenaa Empire Itoophiyaa keessatti persantaa 90 biyyattii sana utubee kan asiin gahe dhiigaa fi lafee ijoollee Oromooti. Ta'us sirnoota darban keessatti seenaan ijoollee Oromoo barreeffamee fi seeneffame akkasuma gaazexaa biyyattiitiin maxxansuun isaa dhorkaa ture. Biyya keessaa fi alattis seenaan ijoollee Oromoo hojjette waaqaa fi lafatu ragaa baha. Haa ta'u malee kan ittiin leellifamuu fi seenaa sana dhaadheessu ijoollee fiidaalotaa warra gaafa lola Ziyaad Barree, warra gaafa waraana Adawaa fi warra gaafa waraanota biyya keessaa Israa'elii fi Ingilizitti baqachaa turan, warra gaafa nagaambuu biyyatti deebi'anii of dhaadaa yookiin ammoo of muudaa turaniini. Injifannoon goototni ijoolleen Oromoo waraana Adawaa irratti gonfatan seenaan isaanii kan wareegama isaanii faana awwaalame waan lakka'anii xumuruun danda'amu miti. Akka maddoon seenaa garagaraa faana buunii addeessutti hooggantoota waraana Adawaa 11 keessaa 9 ijoollee Oromoo akka ta'an maddeen ragaa bahu. Isaan keessaa kan seenaan isaanii qulqulluun barraa'ee taa'ee hin jiru jechuun ni danda'ama. Jeneraaloota Oromoo 9 olaantummaa waraana biyyattii irratti hoogganuun Xaaliyaanii daaraatti makan keessaa muraasni Jeneraal Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Saafoo yookiin ammoo Abbaa Nafsoo, Raas Walee Bixilee yookiin Marsoo, Xaayituu Bixxil Marsoo, Nugus Addalta Sammaa Goshuu, Raas Aluulaa Qumbii yookiin ammoo Abbaa Nagaa, Waaqsum Golaagul yookiin ammoo Guwaangul, Nugus Mikaa'el yookiin ammoo Muhammad Ali, Raas Mokonnin Guddisaa Dhaabaa fa'aa akka turan seenaan sirriitti qindeessee lafa kaa'eeti jira. Niwukilarii Amboon Oromoo fi Oromiyaaf gumaachite gootni Oromoon hagaaraa kan seenaa dabe qajeelchuuf osoo bookkisu waan haqa seenaa jallatee fi dhaloota barsiisuuf lallabaa ture qofaaf kichutti nurraa kutan akkana jechuun seenaa hedduu hin beekamnee fi hin barreeffamne akka barbaannu nu yaadachiise. Waa'ee Baalchaa taasofnaa, Baalchaa Saafoo haasofnaa, riqicha Adawaa guddaa isa Finfinnee gidduu eenyu irra ce'ee Xaaliyaanii akka unkuree eenyutu paastaan gowwoomee biyya gurgure jechuun dhaloonni seenaa dhokote barbaadee qajeelchuuf daandii nuuf saaqe. Maree miliqa seenaa gootota Oromoo keessaa har'a haqa jeneraala Oromoo Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo yookiin ammoo Abbaa Nafsoo isa maqee qajeelchinee gurra isin buusna. Nageenya hin irraanfanne hordoftoota Shabboo Miidiyaa kun sagantaa keessan torbaanii miliqaaqaati. Qophii kana qopheessuun kan isiniif dhiyeessu an Jamaa Xaahirii. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya kabajaati. Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo yookiin ammoo Abbaa Nafsoo 1854tti godina Shawaa Kibba Lixaa Aanatolee Gandaa Agamjaa jedhamu keessatti damee Tuulamaa Oromoota sadan Sooddoo gosa Afran Roobee jedhamu irraa dhalate. Baalchaa Saafoo maqaa dhaloota isaa yoo ta'u, Abbaan Nafsoo ammoo maqaa farda isaa ittiin lolaa turedha. Dajjaazmaach ammoo maqaa kabajaa aangoo isaaf kennamedha. Baalchaan ijoollummaa isaa irraa kaasee hiriyoota isaa waliin sirna nafxanyaa naannoo isaa irraa qolachuun kan beekamu goota diinaaf ija hin libsanne nama ture akka ta'e seenaan lafa kaa'a. Gootummaa fi ejjennoonni diina isaa irratti qabuun Baalchaan yeroo gabaabaa keessatti ija mootii Minilik keessa seene. Goota tooftaa lolaan baay'ee beekamu, goota fuuldura malee duubatti hin deebine, goota lubbuu isaa dabarsee biyya isaatiif laate, kan mootota Habashaatiin seenaan isaa awwaalame akka hin yaadatamne, akka hin dubbatamne, akka hin barreeffamnee fi akka hin seeneffamne taasifame keessaa inni nama tokkodha. Seenaa ijoollee Oromoo sirna sana keessaa akka hin barreeffamne, akka hin leellifamne dhorkaa taasifame kan Baalchaa Saafoo qofa osoo hin taane kan gootota ijoollee Oromoo hundaa jechuun ni danda'ama. Qarummaa fi gootummaan isaa Minilikiin akka malee waan booceef Tafarii Mokonnin yookiin ammoo Haayile Sillaaseen akka gara masaraa Minilikitti fidu gaafatame. Tafariin akka Baalchaan naannoo jireenya isaa turuu barbaadus michooma Minilik waliin qabuuf faala waan dhabeef gara mana jireenyaa Minilik kan masaraa keessa jiru fiduudhaaf dirqame. Minilik dargaggeessa qaroo kana akkuma gara masaraa fideen harka tokkoon barsiisuun harka tokkoon Bajiroon Dibulloo jalatti itti aanaa qabeenya mootummaa godhee muuduu danda'e. Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo nama naamusa gaarii qabuu fi hojii itti bobba'een milkaa'aa waan ta'eef akka barbaadanitti leenjisuuf baay'ee isaan hawwate akkasuma immoo baay'ee jaalatan. Baalchaan sochii hooggansaa fi barnootaan collummaa ajaa'ibsiisaa agarsiisaa waan dhufeef gartuun yeroo sanaa wal dhiibu cufti miseensaa godhachuuf gootummaa fi haxxummaa isaatti dhimma ba'uuf hedduu hawwaatii turan.
Waraana goota Oromoo Abishee Garbaa fi Taklaa Hayimaanoot gidduutti gaggeeffamee tureen Abisheen qabamee gara Goojjam geeffamee ajjeefame. Sababa ajjeefamuu Abishee Garbaaf lolli biraas Raas Goobanaa fi Taklaa Hayimaanoot gidduutti dirree waraanaa Imbaaboo Guduruu jedhamutti itti fufe. Bajiroon Dibulloon waraana kana gidduutti waan boqateef Baalchaa Saafoo hoogganaa olaanaa qabeenya mootummaa ta'ee aangoo guutuu fudhate. Dajjaazmaach Baalchaan waraana Adawaa Xaaliyaanii fi Itoophiyaa waliin gaggeessite irratti dargaggeessa umrii ijoollumaatiin lolee lolchiisee injifannoo galmeesse akka ta'e seenaan ni akeeka. Baalchaa Saafoo dirree irratti hoogganu hundatti injifannoo galmeessuun badhaasota hedduu hammaarachuu danda'eeti jira. Waraana Gaarreen Adawaa keessatti geeffameen hiriyaan isaa Fitarwaarii Gabayyoo Gurmuu waan biraa wareegameef Dajjaazmaach Baalchaan obsa fixatee madfii jaalli isaa biraa wareegame kaasuun diinee hedduu gogombisee laphee hiriyaa isaa dhabuudhaan cabde suphuudhaa yaale. Injifannoo waraana Adawaa booda waggoota hedduuf Baalchaan bulchaa Sidaamaa ta'eetiin muudame. Sirna sana keessa bakka abbootiin irree kaabaasi muudan qofatti hojjetta malee uummata irraa tajaajiluun hin danda'amu ture. Keessattuu muudamni yeroo sanaa gubbaa irraa hanga jalaatti mootota Habashaa qofaan waan muudamuuf hireen uummata irraa tajaajiluu fi dhiibbaa irra jiru akka qolatan taasisuu salphaa hin turre. Baalchaan bulchaa Sidaamaa ta'ee erga muudamee booda Minilik waan du'eef gartuun siyaasaa garee Haile Sillaasee Iyyaasuu irratti shiraa yeroo xaxutti Haile Sillaaseen Baalchaa garee isaa godhachuuf yeroo 4 xalayaa itti barreessus hojiin Hailee waan baay'ee isa aarseef tuffatee waggoota 4f osoo miilaan Finfinnee hin ejjatin Sidaamatti dabarse. Baalchaan yeroo sanitti loltoota 13,000 ol waan qabuuf tuffiin Baalchaan Haile Sillaaseetti agarsiise kun gara waraanaatti ce'uu danda'a jedhamee hedduu sodaatamaa ture. Xumura irratti xalayaa gargaartuun Haile Sillaasee yeroo sana jaartiin Minilik Zawdituun 1920tti isaaf barreessiteen loltoota isaa qabatee gara Finfinneetti dhufe. Gootiin Oromoo diinaa fi ijoollee labsanne Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo gara masaraa seenee agarsiisa waraana isaa akkuma taasiseen giiftii Zawdituu harka fuudhee sababa qufaan yookiin ammoo golfaan naqabee jedhuun Haile Sillaasee osoo harka hin fuudhin darbee barcuma isaaf qophaa'e irra taa'e. Gochi Baalchaa kun ammoo Tafarii Mokonnin yookiin Haile Sillaasee garaacha isaa akka malee waan gubeef haloo ba'uuf jecha shira irratti shiruu eegale. Baalchaanis turtii masaraa guyyoota muraasa booda loltoota isaa keessaa muraasa warra isee qofatti harka hambifatee warra kaan deebisee gara Sidaamaatti erge. Haile Sillaaseenis gootummaa Jeneraal Baalchaa Saafoo waan beekuuf sodaa fonqolcha aangoon irratti geessuu danda'a jedhuun soorama baasee gara iddoo dhaloota isaa Shawaa Kibba Lixaa Sooddoo Daachitti deebise. Waraana Adawaa irratti injifatamuun Xaaliyaanota baay'ee waan aarseef ammas turtii waggaa 40 booda deebi'anii Itoophiyaa irratti weerara haaraa banan. Yeroo kana gootichi Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo manguddoo waggaa 70 ture. Xaaliyaanonni gootummaa fi tooftaa lolaa Baalchaa Saafoo waraana jalqabaa injifatame irratti sirriitti waan beektuuf carraa waldhabdee isaa Haile Sillaaseetti fayyadamuun Baalchaan garee Xaaliyaanotaa akka ta'uun Haile Sillaasee akka waraanu yaaltus waldhabdee nama tokkoof biyya isaa dabarsee diinaaf akka hin kennine jala muree Xaaliyaanotatti hime. Dabaluunis Jeneraal Baalchaa Saafoo gara Finfinnee dhufee Haile Sillaaseen wal arguun lolaaf akka qophaa'uu fi gocha Xaaliyaanii isaa simatti yookiin ammoo isaaf yaamicha taasistee Haileetti hime. Haileenis gootummaa fi ejjennoo Baalchaa Saafoo kana baay'ee dinqisiifachuun badhaasa kabajaa isa badhaase. Booda meeshaan ammayyaawaa fi humna cimaa waan barbaaduuf umriin Baalchaa Saafoo daangessuu itti himee gara iddoo dhaloota isaatti deebise. Gootichi Oromoo kun naannootti deebi'ee tasuma cal jedhee hin teenye. Loltoota 200 qindeessuun waraana maccoo Xaaliyaanotaa fi baandota garaaf biyya gurgurtee kanneen koonyaa Finfinnee qubachuuf yaalaa turan qubannaa dhoorke. Adda waraana gurguddoo lama irrattis umrii manguddummaatiin loltoota Xaaliyaanii fi baandota 1000 ol ta'an reeffa isaanii allaatti nyaachise. Haa ta'u malee waraanni diinaa meeshaalee ammayyaa kanneen akka taankii fi xayyaaraan wal loluuf Jeneraal Baalchaanis duubatti deebi'ee riphee loltummaan gaara Wacacaa kan naannoo Finfinneetti argamu qabachuun diinaa bobbaa fi gala dhoorke. Turtii yeroo dheeraa booda baandonni garaaf biyya gurgurtee bakka Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo itti riphee lolaa ture hordofuun miila isaa rukutuun akka harka kennu gaafatan. Baalchaanis bakka kufee harka kan kennu isinitti osoo hin taane gooftaa keessanitti deemaa gooftaa keessa yaama jechuun ergamtoota diinaa warra paastaan biyya gurguree ajaje. Isaanis akkuma ajaja Jeneraal Baalchaa Saafootti hoogganaa waraanaa Xaaliyaanii fidanii dhufan. Faranjichis akkuma dhufeen Baalchaan si jechuun yeroo gaafatu eeyyee ana jechuun shugguxii garaa isaa jalatti dhokfate baafatee gabroomticha soora allaattii taasise. Gochi gooticha Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo kun waan isaa rifachiiseef ergamtoonni biddeenaan biyya isaanii ganan rasaasaa itti roobsuun umrii waggaa 72 olitti tilmaamuun lubbuu gooticha Oromoo kana hobbaasan. Booda reeffi isaa fuudhamee bakka dhaloota isaa mana amantaa Mikaa'el jedhamutti akka awwaalametu seeneffama.
Akka sanaan sirna nafxanyoota kalee gootota Oromoo hedduu alaa fi keessattis itti fayyadamee isaaniin kabaja horatee dhumarratti garuu seenaa isaanis akka hin barreeffamne akka hin seeneffamne gochuun ekeraa isaanii faana seenaa isaanis nurraa awwaale. Har'a dhaabanne yoo ilaallu olaantummaan murna Habashaa kalee boolee hanga baaleetti uummata Oromoo gabroomsuuf itti fachaa ture. Carraa argateen dhadhaa dammaa fi qabeenya Oromoo goolee hundaa saamaa ture. Humna kalee sana dhabu iyyuu yaalii fi abjuun isaanii isuma abbootii isaanii kalee sana akka ta'e gochoota guyyaa guyyaan raawwataa turan irraa hubachuun ni danda'ama. Ta'ee har'aa wal qabsiisnee yoo ilaallu biyyattiin afaan boollaa geesse qabsoo waggoota muraasa dura akka sabaatti Oromoon taasisan lubbuun xiqqaa fi guddaa dargaggeessa Oromoo 5,000 olii itti gabbarame biyyattiin kun biyya jedhamtee akka yaamamtu taasifame. Garuu waggoota muraasatti galanni sun hundi dagatame maqaan dabaa hedduu saba Oromoo moggee diinagdee fi siyaasa biyyattii irraa dhiibamuun damni seenaa kaleessaa har'as ifatti hojiirra ooluu irratti argama. Dhaloonni har'aa ammoo daba seenaa kaleessaa sirreessaa isa har'aaf waardiyyaa irraa hin ta'uun kunuunsuu qabaniin dhaamsa sagantaa keenyaa miliqaa haqaa har'aati. Egaa hordoftoota keenya sagantaan keenya waa'ee gooticha Baalchaa Saafoo fi fakkaatota isaa irratti qindeeffannee gurraan isin gahaa ture kanumaan goolabama. Saganticha qindeessuun kan gurraan isin gahe an Jamaal Taahiri gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Munawwar Ahmadduu nafaana ture. Torbaan sagantaa biraatiin walitti nu haa deebisuu fayyaa ta'a.